السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردوتوتن فيسبوك يبرسارو ماب الحمد لله هي نجا كوت نجيني كي يكن جار الله خن كبجادا بك جرتن استناجو إيجا هردوتوتن تيا فيديو راتنا كيسات ون إلى له وروني شبكة بلاشا فيسبوني والكبسيفتني حجة فتشا ترتن فيسبوني وان أدانشتيفو آبي براتن إسنارجسيسو دفعشود آبي करते فيسبوني चलो آبي حالام بريدا تكون إسنارجسيسو دفعشود وروني شبكة بلاشا فايدة وربادن يشود سنيجله egaa akkuma beekamu pispooniin yeroo tokko addaan cite ammallee itti deebi'ee ni hojjete ammallee itti deebi'ee addaan cite jechuudha. Egaa addaan cite namoonni baay'een gama keessaatiin agartee pispooniin maaf nu dalaguu jettanii namoonni gaafii baay'ee natti dhiyeessanii jirtan jechuudha. Akkasuma namoota gaafii na gaafatanii fi gartee warra shabakaa bilaashaa fayyadamaa turanii addaan cite dura addaan cite saniif agartee viidiyoon kun furmaata tahaa jeetanii yaada jechuudha. Kanaaf nafaana tura jechuudha. Egaa aappiin kun aappii haalaan bareedaa ta'e jechuudha. Pispoon sanirraa caala jechuudha. Pispoon sanirra bareedaadha. Aappii kana daawuloodii godhatanii wal qabsiiftanii shabakaa bilaashaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa gamanumaan gara barumsichaatti isin dabarsa jechuudha. Hanga xumura viidiyoo keenyatti nu waliin turaan hordofaa jechuudha. Gamanumaan wanni isin dhaamu mallee viidiyoo kana sheer godhuudhaan namoota rakkatan hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Okay, akkuma isin jedhe aappicha jechuudha. Aappiin kun haarawaa pilaastoorii keessaa argatan jechuudha. Suuqa keessan keessa hintaniiti. Daawuloodii godhatan jechuudha. Suuqa kanarratti ni galtanii. Egaa achi booda jechuudha bakka seerchii kanarratti aappichi kan kana jechuudha maqaan isaa kan anantuun kan kanarratti barreessitu jechuudha. Egaa kiyya daawuloodii waan ta'eef oopinuma naaf fidaa install godhataniiti oopin irratti kilikni gootanii. Egaa achi booda kun beeksisa jechuudha. Beeksisni yeroo isinii dhufe close kana kilik gootanii. Haala kanaan fuula kana isinii bana jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane xawwaalii connecting gootan jechuudha. Wanni guutamu ni jira. Wanta guutamu kana sirriitti na hordofaa nafaana tura jechuudha. Haala isaa isin argisa. Egaa asolii kanatti jechuudha. Siitiin kanarratti kilikni gootanii. Egaa achi booda haala kanaan fuula kana isinii bana jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane raayitii kan ni bantu. Shawwalaa sana jechuudha. Ammallee deebitanii jechuudha. Qastii sana argitan jedhan abdii qabaa irratti kilikni gootan. Haala kanaan waasati isinii fiddi. SSL kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ammallee asitti jechuudha afur sadii barreessitanii jechuudha. Ammallee gad deebitanii raayitii kana bantanii jechuudha. Ammallee asirratti kilikni gootanii yeroo asirratti kilik gootan haala kanaan m.facebook.com jaa jechuudha. Kana barreessitan jechuudha. Ammallee asitti jechuudha afur sadii barreessitan jechuudha. Ammallee okay gootanii jechuudha. Sirriitti na hordofaadha. Ammallee raayitii gadi sana bantu jechuudha. Yeroo raayitii sana bantan ammallee asirratti gartee diskaastuun wayyoon irratti kilikni gootanii yeroo haala kanaan kilik gootan fuula kana isinii bane jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kana isinii bane wanti godhuu qabdan jechuudha. Asirratti raayitii kana ni gootu. Deebitanii kanallee raayitii ni gootu. Kanallee ni gootu. Kanallee ni gootu. Deebitanii kanallee ni gootu. Deebitanii kanallee ni gootu. Achi booda jechuudha asirratti akkuma argitan asola kanatti jechuudha. m.facebook.com kan jira jechuudha. Asirratti jechuudha generate kan kanarratti kilikni gootanii. Achi booda save kan kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ni gale. Haala kanaan yeroo save gootan gad deebitanii raayitii gadi sanallee bantu jechuudha. Yeroo raayitii bantan jechuudha. Ammallee kanarratti kilikni gootanii. Ammallee haala kanaan isinii fide fuula kana isinii bane jechuudha. Yeroo fuula kana isinii bane raayitii sana ni guutan jechuudha. Tii guutamtuudha. Ammallee ishii gadi sanallee ni guutu jechuudha. Ishii walakkaa sana immoo itti dhiiftu jechuudha. Isinii galeemi. Ammallee asirratti wanni barreessitan jechuudha. m.facebook.com jettanii barreessitanii asitti immoo afur sadii barreessitanii jechuudha. Achi booda eessa dhootanii okay gootu jechuudha. Isinii gale. Okay, xayyib yeroo haala kanaan itti guutanii raawwattanii xumurtan jechuudha. Raayitii ishii tana ni cuftu jechuudha. Raayitii sila bantan tana kinoo ishii kanoo tana jechuudha. Ni cuftan jechuudha tana. Isinii galee haala kanaan ni gurraachistan jechuudha. Achi booda as gadi gartee seefii kana kilik gootanii jechuudha. Egaa achi booda wanni godhuu qabdan amma koonnektii godhuu bichaadha jechuudha. Isinii galee koonnektii kanarratti kilik gootanii xawwaalee hojjeta jechuudha. Egaa walumaan ilaallu koonnektii kilik itti goona jechuudha. Kanoo koonnektiin jee barbaadu eegalee jira jechuudha. Close kana yoo kana kilikni gootan. Egaa kanoo akkuma argitan hojjechaa jira jechuudha. Isinii galee amma hojjechaa jira jechuudha. Egaa wanta kana isinii fide hojjetu eegalee jira jechuudha.
egaa haala kanaan lakkaa'uu isin eegala jechuudha amma disconnection goone ni dhaabbata jechuudha amma dhibbaan dhibbatti dalagaa jira jechuudha imoo barbaadda wanta mobaayila keessan keessa jiru haala kanaan aappii kanaan wal qabsiiftanii shabakaa bilaashaa fayyadamuu ni dandeessu jechuudha isin eegale kanaaf haala kanaan shabakaa bilaashaa salphumatti fayyadamuu ni dandeessu warroonni pispooniin isin dide jechuudha egaa hordoftoota tiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa asirratti raawwataa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan warroota rakkatan hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafannaa waan hordoftaniif